Yoyyaa ashamaa akkam ooltanii akkam bultan daawwattoota keenyaa jaalatamoo fi kabajamoo guyyaan har'aa kun ammajjii 28 bara 2021 guyyaan kun kamisa odeeffannoo sa'aatii kanaa ka qopheeffannee isin biraan gahuu fi dhufnee jirra. Warri nu daawwachuu fi asittuu argamtanii hedduu isin galateeffannaa. Odeeffannoo keenya kasaatii kanaaf qabnu matoota kajajjannu gaggabaabsine eegii isinitti himneen duubattuu achiin duubattu ammoo gara bal'ina oduu sunii dhaqnee isinii dhiyeessina. Warri nu daawwachuu dhuftanii ulfaadha wayyama. Warri biraa akka sagantaa kan argee daawwatu yoo barbaaddanii qoqooda waliin nu ga'a isiniin jechuu barbaanna. Sagantaan kun viidiyoon isaatii fi akkasumas sagaleen isaa qulqullinni qabu laala nutti hima. Sagantaan hanganam kana hojjate qulqullinni hin qabu viidiyoon isaalleen sagaleen isaalleen qulqullinni irratti rakkoo waan qabu naaf fakkaate maaliif jennaani wanti background itti fayyadamnee fi akkasumas sagantaa kan waraabuuf ittiin fayyadamnee warra walittuu hin simne walii hin taane kanaaf rakkoo sun akka inni qabu warri waan kana nu gargaaran teknikaan irra kan baranne sanittuu jira. Odeeffannoon isin biraan gahuu deemnu guddoon keessa Abiy Ahmed karaa feesbuukiitiin jira yookaan ammoo jira jechaa jira. Dhaamsallee gadhiisee jira, viidiyoolee baasee jira. Dhaamsi inni dhaame fi viidiyoon isaa mormii kaasee jira. Wanni kun inni footooshaappii ka tahe viidiyoo dullacha Abiy Ahmed jiraachuu isaa yoo mirkaneessuu barbaade fayyaa isaa yoo hawaasii akka baruu barbaade viidiyoo gad haa dhiisu dubbiin jettutu jira. Viidiyoon Abiyyi dhiifama footoon Abiyyiitii fi dhaamsi inni dhiise kun maali ka jedhu haasahuu deemna. Karaa biraatiin ammoo Ameerikaan akeekkachiisaa cimaa mootummaa Itoophiyaatii fi kennitee jirti. Mootummaan Itoophiyaa Ameerikaan dubbii kiyya keessaa harka haa baafattu jettee jira. Kunilleen odeeffannoo isin biraan gahuu deemnu keessaa mata duree guddaa tokko. Somaaliyaan yeroo jalqabaatii fi waraanii ishii leenjii fi gara Eertiraa akka ergitee dubbattee jirti. Haawwani Reuters fi Associated Press dubbisan ammoo ijoolleen warra naannoo Tigraahii keessatti dhumachuun yookaan ajjeefamuun mirkanaa'ee jira. Haawwani ijoolleen isaaniirra dhumatanii mootummaan Somaalee beenya dhiigaa yookaan ammoo gumaa baasee fi dhagahamee jira. Gabaasii warra Reutersittu gabaase kanallee irra waan isinii qoonnutu jira. Biltsiginnaan lamaan ka Amaaraatii fi ka Oromoo ija walittuu babbaasaa jirti. Kunilleen odeeffannoo isin biraan gahuu deemnu keessaa mata duree takka. Karaa biraatiin ammoo Suudaan lafti Itoophiyaa kasiin qabattee hin jirtu wanni nu keessaa baanulleen hin jirru jechuudhani mootummaa Itoophiyaatii fi deebii kennitee jirti. Mootummaan Itoophiyaa Suudaan lafa qabatte ka Itoophiyaa cufa dhiistee baatu asittu mariin gosa tokko hin geggeeffamu jechuun isaa dhagahamee jira. Sagalee Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa fi Dajanee Xaafaa hidhamtoota siyaasaa kan mana murtii kalee geggeeffame keelloo miidiyaan sagalee sanii gadhiisuu fi yaada qabu haquun dhagahamee jira. Keelloo miidiyaan sagalee hidhamtoota siyaasaa ka Oromoo kan mana hidhaa argate kana maaliif dabarsuu dhiise ka jedhullee odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Mata dureen guddaan har'a irratti xiyyeeffachuu deemnu. Sochiin keelloo ka hidhamtoota siyaasaa Oromoo deeggaruu fi jalqabe yeroo ammaan tana Itoophiyaa fi Oromoo biyya ala jiraattu hunda waliin gayaa akka jiru ka dhagahamee jiru. Odeeffannoo sochii keelloo kanaan sagantaa keenya ka har'a jalqabuu deemna. Warri nu daawwattanii sagantaa kana nu qoqqoodaa isiniin jenna. Sochiin keelloo uffachuu yookaan ammoo waya booraa uffachuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammadiitii fi warra biraatii fi deeggarsa kennuu fi karoorfame cimee itti fufuu qaba jedhamee jira. Sochiin kunin gara mormii hiriiratti ol guddachuu qaba yaadni jedhu biyya keessa fi biyya alalleetti yeroo ammaan tana dhiyaachaa akka inni jiru kadhagama jiru. Keessattuu biyya alattuu yeroo mormiin sababa qabbanaatii fi dhukkuba koronaa vaayirasiitiin godhuu
lallaafee kanattu sochiin kunini dhufuuni daayaspooraa dammaqsee jira. Qilleensis oowwuu waan deemuu fi akkasumas dhukkubni koronaa vaayirasii tallaalliin argame to'atamuu waan deemuu fi Oromoon hiriira fi deebii of qopheesse mootummaa Abiy Ahmedii kana karaa dippiloomaasiitiin badii inni itti geggeessu kan saaxiluun barbaachisaadha jedhamee dubbatamaa jira. Keessattuu yeroo filannoo geejjibaa mootummaan kun itti qopheessutti daayaaspooraan hiriiraa fi mormiin mootummaa kana hafuura itti kutuu qaba jedhamaa jira. Biyyi keessatti mormiin kun bifa adda addaatiin wayaa booraa uffachuudhaan mul'achaa jira. Godinaalee Arsii adda addaatii fi godinaalee Baaleetii fi akkasumas Harargeetii fi amma immoo godinaalee Shawaatii fi godinaalee Wallaggaa keessatti mormiin huccuu keelloo uffatan kunin itti fufaa jiraachuutu dhagahamee jira. Mormiin kunin karaa miidiyaa hawaasummaa irralleetti baay'ee mul'achaa akka inni jiru ka dhagahamee jiru. Yeroo ammaan tana deeggartoonni mootummaa Abiy Ahmedii ka mormiin keelloon kunin hiikan isaa hin galiniif warrilleen piroofaayilii warraa ka Abiy Ahmedii bifa boorattu deebisaa akka jiranii ka dhagahamaa jiru. Warri garii ammoo bifa keelloo mormii qeerroo fi qarreen Oromiyaatii fi daayaaspooranii godhaa jiru kana alaabaan limmuuxii Abisiiniyaatiin walittu akeekaa akka jiranii ka dhagame. Mormiin wayaa booraa uffachuu kunin jabaatee cime akka itti fufuu qabu ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo warri wayaa booraa uffatee kalee mana murtii dhaddacha dhimma Jawaar Mohammadii falaaluu irrattu argamuu fi qabaman hidhaman keessaa hedduu warra gadi dhiifamtee jetti odeeffannoon Finfinnee irraa dhufte akka dubbattutti warri hidhame kunin hedduun isaanii mana hidhaa Baalchaa jedhamu ka kutaa bulchiinsa Lidataa Finfinnee keessatti argamuttu akka qabamanii ka hidhamanii gareen isaanii ammoo lakkoofsi nama 40 olii ta'uu naannoo sanirraa fuudhamee bakka isaan itti hidhaman hin beekamu jedhamee gabaafamaa akka ture ka dubbatamu. Haa ta'uuti malee odeeffannoon dhufaa jirtu akka jettutti warri keelloo uffatee kalee mana murtii Jawaar Mohammadii daawwachuuf dhufanii gariin isaanii gadhiifamuun dhagahamee jira. Warri bira ammoo akka hagammaa gadi hin dhiifamne ka dhagahamee jiru. Namni waan kana jechuun keessattuu gahee qaba jedhee mootummaan shakkee gaazexeessituu Masarati Dhaabaatii fi qeerroo fi qarreen waan kanaaf hoggansi kennu jedhee mootummaan shakkee ka qabamanii ammaan tanallee hidhaa irraa akka gadi hin dhiifamne ka mul'achaa jiru. Uffata booraa uffachuun afaan Oromoo dubbachuun hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi sagalee ta'uu fi deeggarsa agarsiisuun mootummaa Abiy Ahmedii birattu nama himachiisa yookaan ammoo yakkama nama goosisa jechuudhaan namni hedduun hidhamuu warra kanaa balaaleffachuudhaan mootummaan warra kalee wayaa booraa uffatee hidhee daddafee akka gadhiisuu qabuu fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo kabadii tokko malee mana hidhaa keessattuu dararamaa jiranii akka gadhiisu gaafachuun warra dhagahamee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo Finfinnee irraa dhufteeni hidhamtoonni siyaasaa warri galmee Jawaar Mohammadii faa jalattuu himatan. Jawaar Mohammadii Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa Shamsaddiin Xahaatii fi warri biraalleen yeroo ammaan tana nyaata lagachuu yookaan ammoo mormii nyaata lagachuu jalqabuun warra dhagahamee jira. Sababni nyaata isaanii lagatanii fi maatii isaanii warra nyaata qabatee fidee fi kana nyaata maatii isaanii kan nyaata fidanii fi kan irraa fudhachuu didaniif waa lama sadii akka inni tahee ka dubbatamu tokkoffaan warri kalee badii takka malee isaan dubbisuu fi dhufanii wayaa booraa uffatanii akka gadhiifamanii gaafachuu fi akka tahee ka dhagame jiru sunittu aansee sababni mormii nyaata lagachuu kunini eegi deeggartoonni Jawaar Mohammadii kalee wayaa booraa uffatanii dhufaniin dubatti mootummaan Abiy Ahmedii eegdota Jawaar Mohammadii jechuun bakka isaan itti hidhamanii mana hidhaa Qilintoo zoonii adda addaa qaba. Zoonii warra eeguu hunda jijjiiree eegdota haarawaanii bakka buusuu isaaniitii fi akkasumas tarkaanfii to'annootii fi sakatta'iinsa jedhanii waan kanaan dura hin jirre haarawaa
waan beeksisanii fi tahuun isaanii dhagahame jira. Karaa biraatiin ammoo hidhamaa siyaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaana mana hidhaa Qilinxoo zoonii itti hidhame keessa bakka dhiyoo kana kashlabbeen warri yakka gurguddaa raawwatee hidhamee billaan itti wal waraane achittu geessuun Koloneel Gammachuu Ayyaana qofaatti baafamee konteenerii keessattuu dararamaa akka ture ammaan tan ammoo bakka warri yakka gurguddaa hannaatii fi ajjeecha fi akkasumas saamichaanii barbaadamuu kadhiyoo kana mana hidhaa keessatti wal waraananii wal miidhanii bakka sanittuu dabarfamuuni mormii waan kaasee fi hidhamtoonni siyaasaa warri galmee Jawaar Mohaammed jalattuu hidhamanii nyaata lagachuu isaanii akkasittuu ibsanii jiran. Odeeffannoo kenna ka biraatiin ammoo mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessa waraanii Eertiraa hatattamaan bahuu qaba jechuudhaan bulchiinsi Joo Baayiden dubbachuu isaa dhagahamee jira. Bulchiinsi Joo Baayiden akka jedhutti Eertiraan naannoo Tigraay keessatti bobbaatee waraaniisi achittuu badii hama dhaqqabsaa jiraachuun qorannoodhaan irrattuu gahamee jira. Waraanii Eertiraa yeroo ammaan tana gocha yakka waraana gocha dubartii gudeedu gocha saamichaa hannaatii fi qabeenya barbadeessuu fi mirgoota ilmaan namaa sarbamuu fi akkasumas baqattoota Eertiraa kan naannoo Tigraay keessa jiran ukkaanfamuu fi ajjeefamuu fi butamanii Eertiraatti deebi'uun himatamaa jira. Kan irraa kan kahe waraanii Eertiraa kan naannoo Tigraay jiru daddafee Itoophiyaa gadhiisuu akka inni qabu mootummaan Joo Baayiden ka gaafate. Mootummaan Joo Baayiden kan qofa osoo hin taane rakkooleen Itoophiyaa wal xaxaa waan taateef mootummaan Itoophiyaa rakkoolee wal xaxuu hamtuu kana mariin akka furachuu qabu gaafatee jira jedhamee jira. BBC'n akka gabaasetti mootummaan Eertiraa ka ammaan tana Itoophiyaa keessatti waraanisa bobbaasee jedhamu kun biyya abbaa irree bara 1993 haga bilisa baatee nama tokkoon bulaa ka jirtu. Namni kun ka heeraa seeraa fi akkasumas paarlaamaa hin qabne abbaa irree nama tokko. Filannoo Itoophiyaa keessattuu ammaan tana geggeeffamuu fi karoorfame kanas ka hin deeggarre bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmed ka jedhamulleen fakkeenyi isaa ka hordofu jechuun dhagahamee jira. Mootummaan Ameerikaa ejjannoo cimaa waraana naannoo Tigraay irratti qabachuun gargaarsi namoomaa daangaa tokko malee akka dhiyaatu fi waraanii Eertiraa hatattamaan akka inni Tigraay keessa bahuu fi mootummaan Itoophiyaa marii akka inni godhu gaafachuun mootummaa Abiy Ahmediitii fi kufaatii dippiloomaasii guddaa jedhamee jira. Mootummaan Abiy Ahmed kanaan dura mootummaan Doonaald Tiraamp loogii nurrattu godha Misrii bira dhaabbata keessattuu marii hidha guddicha laga Abbayyaa dabalatee birmadummaa Itoophiyaa sarbuudhaan hidha guddicha laga Abbayyaa Itoophiyaa yoo bishaaniin guutte Misriin boombiin dhooftee waan kan barbadeessuu dandeetti jedhee haasawaa itti gaafatamummaa hin qabne dubbate. Joo Baayiden yoo filame Itoophiyaa fi dhaabbata jechuudhaan garee Joo Baayiden deeggaruu maallaqa guddaa karaa daayaspooratii fi ambaasii warraa ka Ameerikaatiin baasanii hojjechiisaa jiranii. Amma bulchiinsi Joo Baayiden dhimma waraana naannoo Tigraayitii fi akkasumas hidha guddicha laga Abbayyaa irratti ejjannoo mootummaa Itoophiyaatiin faallaa qabatee dhiyaachuun isaa mootummaa kana akka aarsee ka dubbatamaa jiru. Mootummaa Joo Baayiden qofa osoo hin taane ambaasaaddarrii Finfinnee ture ka Ameerikaa ka dhiyoo kana geggeeffame Mike Reiner Itoophiyaan waraanii naannoo Tigraay ka isiin geggeessaa jirtu balaa guddaa akka inni qabuu fi guddina biyya kana duubatti ka deebisu ta'uu dubbachuudhaan duguugga yakka sanyii gudeeddina dubartiitii fi saamichaa fi ajjeechaa fi akkasumas baqattoonni ukkaanfamuu himatii jedhu ka mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyaatu qaama walabaatiin qoratamuu akka qabu ambaasaadarichi kun dubbatee jira. Naannoo Tigraay qofa osoo hin taane naannoo Tigraay Matakkalee fi bakkoota adda addaatti wanni geggeeffamaa jiru kun qaama walabaatiin akka qoratamu dhaamsa dabarsuun isaa dhagahamee jira. Waraana Tigraay kana walitti qabate waraanii Eertiraa daddafee akka naannoo Tigraay keessa bahullee yaamicha dhiyeessuun isaa dhagahamee jira. Ambaasaadar Reiner Itoophiyaa wajjin keessattuu Abiy Ahmed wajjin hariiroo cimaa akka inni qabuu fi Abiy akka aangootti dhufe nama gumaacha guddaa taphatee jedhameeti yaadama.
hiriyaa Abiy Ahmed ka dhuunfaa yoo ta'u gaafa inni Finfinnee gadhiise mootummaan Abiy Ahmed geggeessaa isaatii fi jila guddaa ministeerii itti aanan muummicha ministeeraa Dammaqee Mokkonnin qopheessa fi ta'ullee barame jira. Haa ta'uti malee ambaasaadder Reenor geggeessaan guddaan eegii godhameef hin dubatti mootummaan Abiy Ahmed karaa inni ammaa san itti deemaa jiru karaa badii jechuun isaa mootummaa Abiy Ahmed kufaatii dippiloomaasii isaa kan mul'isu ta'uu dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo kufaatii mootummaa Abiy Ahmed karaa dippiloomaasii akkasumas walitti hammaachuu dippiloomaasii Itoophiyaatii fi Ameerikaa kan agarsiisu ambaasaaddaroonni yookaan ammoo dippiloomaatonni mootummaa Ameerikaa olaanoon dura afurii xalayaa Abiy Ahmed barreessanii jiranii. Xalayaa barreessan kanaan haalli Itoophiyaa akka malee yaaddessa jechuudhaan waraanni naannoo Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru kan yeroo ammaan tana Itoophiyaa fi qormaata guddaa tahee keessattuu waraanni Tigraay keessattuu bobbahee ka Eertiraa kunin badii guddaa dhaqqabsaa jiraachuun isaanii akka yaaddessee fi Itoophiyaan karaa badii kanarra akka deebite marii hunda hammachiisu akka gootuu fi waraanni Tigraay keessa jiru ka Eertiraa hatattamaan akka bahanii gaafachuu warra dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo miseensonni Kongireesii Ameerikaa yoo Itoophiyaan waraana naannoo Tigraay kana jechuun ka daddaftee dhaabdee mariituu hin seenne fi akkasumas gargaarsi namoomaa daangessuu hin dhiisne mootummaa Itoophiyaa seera adabuu ka qoqqobbii dinagdee Itoophiyaa irratti buusu irratti hojjechaa jiraachuun warra dhagahamee jira. Warri miseensoti senetii kunin mootummaan Abiy Ahmed mirgoota ilmaan nama mulqaa jira. Kanaafuu yoo gurra hawaasa addunyaatiif kenne rakkoo jirtu kan hin furre adabamuu qaba jechuun warra dhagahamee jira. Mootummaan Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagayaa waggaa tokkoon durattuu argate yeroo ammaan tana mirga bitaanii hawaasa addunyaatiin qeeqamaa jiraachuutu himamaa jira. Mootummaan Ameerikaa gargaarsa miiliyoonii 130 Doonaald Tiraamp mootummaa Abiy irraa yoo qabu gamtaan Awurooppaa gargaarsa yuuroo miiliyoonii 95 ka Itoophiyaa fi kennuu fi karoorfate dhoowwachuu gabaasne turre. Baankiin addunyaatii fi akkasumas dhaabbanni maallaqa addunyaa liqee Itoophiyaa fi liqeessuu fi turani ka Abiy Ahmed akka sabbata haadhaa irraa hiikkachuu jedhe dhaadheesse lachuu warra dhoowwachuu gabaasne turre. Abiy Ahmed Itoophiyaan hiyyeettullee taatu kabaja guddaa qabdii birmadummaa fi jaallatti maallaqaan hin bitamnu jechuudhaan karaa miidiyaa hawaasummaatiin dhaamsaa inni barreesse kanaan duratti gabaasuun kenna ni yaadatama. Kun kanumaan odoo jiru hariiroon Itoophiyaatii fi Ameerikaa hammaachuu ka mul'isu dubbiin karaa mootummaa Itoophiyaa irra dhagahamuun dubbatame jira. Ambaasaaddarri Itoophiyaa ka biyya Raashiyaa Alamaayyoo Teganu ministeerii bishaanii fi anniisaatii fi jallisii Itoophiyaa duraanii Ameerikaan dhimma Itoophiyaa keessa harka akka baafattu gaafate jira. Mootummaan Joo Baayiden dhimma Itoophiyaa keessa seenee laaquu hin qabu jechuun isaa gabaafame jira. Ameerikaan dhimma Itoophiyaa keessa laaqxee seentee laaquu hin qabdu jedhamee ka ibsi kenname kunin torbaanuma ministeerii haajaa alaa Ameerikaa Antony Blinken waraana Tigraay keessattuu gaggeeffamu Ameerikaan ija banattee hordofti humna dippiloomaasii hundattuu fayyadamtee gaaga'amiinsi namoomaa akka naannoo Tigraayitti hin dhaqqabne goona jedhettu akka tahe ka dubbatamu. Ministeerii Alamaayyoo Teganu kan ammaan tana ambaasaaddarii tahee Raashiyaatti muudame kunin yeroo isaati. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Ameerikaan dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti Misrii fi Suudaanii fi Itoophiyaa akka araarsitu magaalaa Raashiyaa Soochii keessatti ka walii galteen mallatteeffame. Odeeffannoo kenna ka biraatiin ammoo gaafii Afrikaa gara waraansattu deemaa jira jedhamee jira. Soomaaliyaa keessatti yeroo ammaan tana pirezidaantii Soomaaliyaa humnoota isaa ka Abdullaahi Farmaajotii fi akkasumas humnoonni Jubbaland ka Abdullaahi Madoobe jidduutti waraanii bal'aan gaggeeffamaa akka jiru kadhagame jiru. Gareen Abdullaahi Farmaajotii fi akkasumas ka Ahmed Madoobe lachuu injifannoo argachaa jirra jedhan. Abdullaahi Farmaajo gosa Rahawweenaa keessaa ka dhufe yoo taatu garee Daaroda keessa jira. Akkuma Ahmed Madoobe ka gosa
Ogaadanii keessa dhufe warri lachuu Daarood jechuudha. Yeroo ammaan tana Daarood bakka adda addattuu qoodamanii isaanuu walitti bu'uun wal dhabbiin gosa ka Somaalii hammaachuu akka danda'u garsiisa jechuun dhagahamee jira. Abdullaahi Farmaajoo garee shororkeessitoota ka jedheni warra mootummaa Jubbalaandi ka bulchiinsa jiddu galeessa Somaaliyaa hin fudhanne barbadeessuu fi waraanii isaa injifannoo argachaa akka jiru ministeeronni isaanii ka dubbachaa jirani. Karaa biraatiin ammoo warri Ahmed Madoobe Abdullaahi Farmaajoo ka federeeshinii hin barbaanne Somaaliyaa kanaan dura Ziyaad Barree dhaabee kufte hundeessu warra barbaadu jechuudhaani himatanii jirani. Waraanii Jubbalaandittu geggeeffamaa jiru kunini Abdullaahi Ahmed Madoobe gargaaruudhaan Jibuutii fi Keenyan yoo keessattuu hirmaatanii Abdullaahi Farmaajoo gargaaruun ammoo Itoophiyaa fi Eertiraanii keessattuu hirmaachuutu dhagahame jira. Eertiraanii yeroo amma kana Itoophiyaa wajjin taate waraana Somaaliyaa leenjisuudhaan qaaman waraan kan keessattuu akka hirmaachaa jirtu maddeen oduu Somaalii ka gabaasaa jirani. Waraanni Somaaliyaa kunin biyyoota afur Somaaliyaa, Jibuutii, Keeniyaa, Itoophiyaa fi Eertiraa Somaaliyaa dabalate akka hirmaachisaa jiru ka dubbatamee jiru. Waraanni naannoo Tigraay illeen biyyoota afur Itoophiyaa, Eertiraa, Somaaliyaa fi Somaaliyaa hirmaachisee jira jechuun dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo lolii daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii biyya Itoophiyaatii fi Eertiraa gama tokkoon Suudaanii fi Misri gama biraatiin hirmaachisaa jira. Gara biyyoota jidduu galeessa bahalleettu babal'achuu danda'a jedhamee ka odeeffamaa jiru. Gaafii Afrikaa wayitaa muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dhokatee jiru kanaan waraananii raafamuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettuu jira. Mootummaan Suudaan lafti Itoophiyaa kan inni qabate takkuun takka hin jirtu wanni keessa bahu deemulleen akka hin jirre dubbatee jira. Mootummaan Suudaan rakkoo Itoophiyaa wajjin qabu araaranii furachuu barbaada. Yoo mootummaan Itoophiyaa ammoo ka humnaanii lafa deeffadha jedhu mootummaan Suudaan humnaanii akka ofirra deebisu dubbachuun isa dhagahame jira. Mootummaan Suudaan ibsa kana ka baase ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Suudaan wajjin mariin waan tokko hin jiru haga Suudaan lafa Itoophiyaa ka qabatte gadhiistu asitti yookaan ammoo mootummaan Itoophiyaa lafa qabatamte humnaanii deeffata eegi jedheen dubattu akka taate ka dhagama jiru. Miidiyaaleen Suudaan akka gabaasaa jiranitti waraanni Suudaanii ka daangaa Itoophiyaa gubbaatti kuufamee jiru of eeggannoo dhumaatiin haleellaa Itoophiyaa irra dhalachuu danda'u kamiifuu qophii akka tahanii ka dubbatamee jiru. Torbaan kana keessatti bakka lamatti walitti bu'insi waraana Itoophiyaatii fi Suudaan jidduutti akka ture biyyoonni lamaanuu haleellaa xayyaaraa akka geggeessanillee miidiyaaleen Arabaa gabaasuu isaanii isin biraan genne turre. Karaa biraatiin ammoo odeeffannoon amma Suudaan irra dhufaa jirtu akka dubbatamaa jirutti milishoonni naannoo Amaaraa lafa Suudaanii keessa seenanii haleellaa banaa jiran jechuudhaani mootummaan Suudaan himatee jira. Mootummaan Suudaanii haleellaa milishoota Amaaraa kana ofirraa qolachuun isalleen gabaafamee jira. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettuu jira. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo garuma biyya keessattuu deebinee odeeffannoo takka lama gurra isin buusuu barbaanna. Biltsiginnaan Amaaraatii fi Biltsiginnaa Oromiyaa jidduutti walitti bu'iinsi yaadaa ammallee akkuma hammaachaa jiru ka dubbatamaa jiru. Waldhaba Biltsiginnaa kana kanaan dura karaa OPDOtiin warri xixiqqaanii Feesbuukii irratti barreessanii yoo dubbatan taate karaa Biltsiginnaa Amaaraatiin ammoo warri Biltsiginnaa keessa jiru gurguddaa fi warri Aabini dola Biltsiginnaa Oromiyaa irratti banaa turani. Ammaan tana dhimma kanarrattu Ambaasaadder Suleymaan Daddafoo Ambaasaadderii Itoophiyaa ka Imaaraatii Arabaa yaadii inni kennatelleen falmii uumee akka jiru ka dhagamaa jiru. Ambaasaadder Suleymaan Daddafoo yeroo Itoophiyaan warra harma haadha ciniine baanda wayyaanetiin ganamtee waraanii irratti baname baandonni biraa dhalatanii Itoophiyaa birmadummaa ofii kabachiisuu fi carraaqaa turtettuuf qaawwa uumamettu fayyadamuudhaan aangootti warra dhufuuf yookaan aangoo qabachuuf warra carraaqaa turanittu jira jechuudhaani. Warra jechuun Biltsiginnaa Amaaraatii fi warra Aabini kan balaaleffatee jira.
wayitaa Itoophiyaan birmadummaa ofii kabachiisuu fi baandota barbadeessuu fi lola bantee kanattu warri tokkin kahee gisee ahunno yeroon ammaan tana jechuudhaani warri gantuuni aangootti dhufuu fayyadamanii jirani warri kana mootummaani ija banatee ofirra eeguu qaba. Itoophiyaan yeroo birmadummaa ofiituu fi qabsooftu yeroo hundaayyuu baandadhaani duuban waraanamuun waan baratamti jechuudhaani falmii biltsiginnoota lamaan jidduutti gaggeeffame irrattu ambaasaaddarri Suleymaan Daddafoo yaada kennachuun isa dhagahamee jira. Yeroo ammaan tana biltsiginnaa Amaaraatii fi biltsiginnaa Oromoo jidduuttu wal falmii yaada hamaattu gaggeeffamaa jira. Warri Amaaraa jechuun aangoo fudhachuuf yeroon kun yeroo kenna nutti bulchuu qabaa jedhanii qophaawaa jiranii mormii warraa kana akka qabatee ittiin deemaa jiru yookaan hoogganaa jiru muummicha ministeera Itoophiyaa Itti Aanaa Dammaqa Mokonnin akka inni taa'ettu dhagahamaa jira. Karaa Oromiyaatiin ammoo sila maqaa tokko ka jiru Abiy Ahmediiti. Abiy Ahmed ammoo bakki inni jiruu fi gara inni jiru namni hin beeku. Abiy Ahmed ammallee akkuma dhokatettu jira. Kanattu gaggeeffamaa jira. Kaadiroota xixiqqoo OPDO qofatti dubbata. Namni ammaan tan dubbate ka piroofaayilii guddaa qabu. Suleymaanii Daddafoo kana dubbiin biltsiginnaa kun garamittu akka deemtu ka hubannee yookaan ammoo jala deemne hordofnee isiniin gahuu deemnu tahuu asumaan isinitti himna. Yeroo lammaffaa fi miidiyaaleen Itoophiyaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin dippiloomaatota biyya alaa simate jechuudhaan barreessanii jiranii. Kunini torban lama keessatti yeroo lammaffaadha. Kalee Faana Broadcast Corporate muummichi ministeera Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin jedhee barreessee jira. Kanaan duras ETV fi Faana Broadcast fi Waaltan Faatinu Dammaqee Mokonnin muummicha ministeera jedhanii yeroo adda addattu haasawaa jiranii. Kunin qoosa miti wanni kunin dogongora miti takka muummicha ministeera tahee jira namichi kunin lammaffaa yookaan miidiyaa kan keessatti warri inni akka muummicha ministeera ta'u fedhii qabu gareen ijaarettu waan kan akka dogongora fakkeessee barreessaa jedhamee dubbatamaa jira. Karaa kanaanii kanattu deemaa jira. Biltsiginnaan lamaan akkasittu wal nyaachaa akka jirtu ka dhagahamee jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo takka lama gaggabaabduu mee gurra isin haa buusnuti achiin dubattuu garuma dhimma hidhamtoota siyaasatii fi akkasumas oduu kanaan walittu qabatee ka isin biraan gahuu deemnutu jira. Mootummaan Ameerikaa meeshaa waraanaa biiliyoonotatti lakkaa'amu ka Imaaraatii Arabaatii fi Saawud Arabiyaa fi gurguruu fi karoorfatee haquun isaa dubbatamee jira. Sababni gurgurtaan meeshaa kun haqamee fi Imaaraatiin Arabaatii fi Saawud Arabiyaan meeshaalee Ameerikaa irraa bitanii itti fayyadamanii mirgoonni nama akka cabanii biyya waraanan raafamaa jirtu ka akka Yemeniitii fi Liibiyaa keessattuu meeshaa waraanaa kan itti fayyadamaa jiran jechuu akka tahee ka dubbatamaa jiru. Sababni jechuun gargaarsi kun dhiifama gurgurtaan meeshaa kun dhaabbatee fi sun akka tahee ka dubbatamaa jiru. Imaaraatiin Arabaa waraana Tigraahii keessattuu gaggeeffamu mootummaa Abiyyi diroonidhaan yookaan ammoo xayyaara nama balali'uudhaan waraana Abiyyi gargaaraa akka turte ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Amma ammoo gara dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromootti deebina. Miidiyaan Keelloo Sagalee Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaafaa oolmayaa mana murtii kaleessaa sagalee iccitiin waraabamee argatee ture. Sagalee kana hardhattuu dabarsuu fi karoorfatee ture. Haa ta'uutii malee sagalee Keelloo miidiyaan oolmayaa mana murtii ka Jawaar Mohammadiif argate karoora dabarsuu fi qabu haquun isaa dhagahamee jira. Sagaleen iccitiin waraabame haasawaa Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaatii fi akkasumas dhaddacha kalee oole irrattu hidhamtoonni siyaasatii fi warri biraa dubbate kana ka Keelloo miidiyaa iccitiidhaan argate sababa mariin hidhamtoota siyaasaa kana warra bakka bu'u abokaatota isaanii waliin godhamee fi akkasumas sababa wanni kun jechuun yoo gabbahe miidhaa qabaachuu danda'a jedhameerraa yaadame ammaan tanaa fi karoorii sagalee kan gadhiisu akka haqamee fi yeroo biraa ammoo haalii mijatu ilaalame gadhiifamuu akka dandayu hogganaanii Keelloo miidiyaa Kiyya Sanyii yooyyaa miidiyaattu hime jira.
akka inni jedhettu karoorii sagantaa kana sila hardhattu sa'aatii ammaan tanattu sagantaan kun darbuu qaba. Darbuu fi karoorfannee yaada adda addaa kan nu dhiyaate gorsaa fi akkasumas yaada jechuun marii goone warra abukaatota seeraatii fi miidiyaalee Oromoo adda addaatii fi wantoota ammaan tan deemaa jiran irratti hundoofne yaadii ammaan tana viidiyoo sagalee kan dabarsuu fi karoorfannee hambisnee jirra jedhamee jira. Garuu yaadii kaa jijjiiramuu yoo taate odeeffannoo jechuun qabnu irratti hundoofne miidiyaan keenya jechuun viidiyoo kana oodiyoo kana ka gadhiisu ta'uu hordoftoonni keenya nu haa beekani jechuudhaani gara yooyya miidiyaatiin odeeffannoon sagalee sanii maalirra dhaqqabdee jennee yoo gaafannee deebii akkasii akka nuu kennanii ka hubanne daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yoo ka jijjiirranii ka jiraatu taate jijjiirraa kana hordofne ka isin biraanii gahuu deemnu ta'uu asumaan isinitti mu barbaanna. Wata kaalama jechuun hidhamtoonni siyaasaa Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaatii fi warri hidhaman hundinuyyuu sagantaa lagannaa nyaataa har'a jalqabanii jiranii. Sababni isaa lagannaa nyaataa kana godhanii fi deeggartoota warraa ka wayaa booraa uffatanii mootummaan akka gadhiisuu fi deeggartoonni warraa wayaa booraa uffatanii eegii mormii godhaniin dubattu eegdota Jawaar Mohammad ifaa mootummaan guutumaan guututtu waan jijjiirraa jiruu fi sakatta'iinsaa fi to'annoo kanaan dura hin baratamne manhidhaa keessatti mootummaan geggeessaa waan jiruu fi akkasumas hidhama siyaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaana konteenerii keessatti qofaatti hidhamuu fi ammaan tan ammoo gara zoonii yookaan ammoo bakka manhidhaa ka warri jechuun yakka gurguddaa hojjate itti hidhamuttu hidhamuu isaa irraa kan kahe mormanii nyaata akka lagatanii ka gabaafamee jiru. Mormiin sochii keelloo jabaatee itti fufuu akka inni qabu dhaamsi darbaa jiru ka akeeku. Abiy Ahmed jirra jedhee jira karaa feesbuukiitiin dhaamsa dabarsee fi akkasumas suuraa gadhiisanii. Abiy Ahmed suuraan inni gadhiise kunii fi dhaamsi isalleen miidiyaa hawaasummaa irratti yaada adda addaa kaasee jira. Dhaamsi Abiy Ahmed gadhiise ka feesbuukii isaa afaan sadiini gadhiise afaan Amaaraa, afaan Oromootii fi afaan Ingiliishitiin har'a qaama namtolchee miseensota raayyaa ittisa miidhamanii fi namoota siviilii fi hojjetaman daawwadheera. Hojii hojjettoonni dhaabbataa qaama namtolchee oomishuu fi tola ooltonni warri adeemsa seeraa kabachiisuu ture keessatti yeroo kan biroo qaama miidhamanii fi hojjatee jiran kan dinqisiifamudha. Warri akka Salamoon Amaareefaa ala dhufanii haala tola ooltummaa hojii jabaa kana hojjatee jiranis jajjabeeffamuu qabu jechuudhaani. Sagantaa jechuun meeshaalee warra qaamii hirdhate ka waraanaatii fi siviiliitii fi tolfamuu daawwadhee jira. Abiy Ahmed achittuu argame jechuudhaani footoo adda addaa gadhiisee jira. Footoo kan keessatti Abiy Ahmed bakka suufii keewwatee jechuun seeqqatee ministirii godhatutti mul'achaa jira. Bakka biraatiin ammoo Abiy Ahmed footoo lammaffaa keessattuu ka jalqaba irrattu ministirii qaba. Footoon kun yeroo tokkottuu ka'ee fakkaata. Kiyoon yookaan ammoo jechuun manziraan kunni footoo biraa irrattu irra hin mul'atu. Abiy Ahmed footoon jalqaba jidduu keessa dhufee dhaabbataa akka jechuun footooshaappii Abiy jidduu keessa galchan fakkaata. Garuu footoo dhugaallee ta'uu danda'a. Maal jennaan footoon hundinuu akka yeroo tokkottuu kaatu gaaddisa waan qabduu fi akkasittuu jira. Footoon jalqaba surrii fi kootiin isaa wal fakkaati. Footoon sadaffaa gubbaattu bahee kootii isaatii fi surriin isaa wal hin fakkaatu. Surriin isaa bakka tokko gurraacha, bakka tokkotti bulee, bakka tokkottu ammoo tekstichariin isaa akka kootii isaatiin wal fakkaatu fakkaata. Akka hundaafuu footoon kunini waan ammaan tanattu kahee hin fakkaatu yookaan ammoo footoon kunini footoo ture footoo dullachaati. Abiy Ahmed waan kana ammattu daawwatee hin jiru.
jedhamee jira. Wanni nama ajaa'ibu Abiy Ahmed yeroo ammaan tana itti tolfamee, ijjeefamee, madaahee, falfalamee yookaan ammoo dhahamee jedhamee yeroo odeeffamu kana namni waan kan hundaayyuu godhu Daani'el Kibratiif hattu warra Amaaraa fa'aa wajjin godhee jedhameeti kan hamatamu. Daani'el Kibratii kunini Abiy Ahmed du'a malee Daani'el Kibratii waliin wanni adda isa baasu waan jiru hin fakkaatu. Abiy Ahmed Daani'el Kibratii wajjin footoo kahee jira. Daani'el Kibratii jala dhaabbatee jira. Namni hunduu jechuun footoo kan gubbaatti warri mul'atanii hedduun isaanii maaskii godhatanii jiran. Maaskii godhatanii jiranii yookaan ammoo waan afaan funyaan haguuggatan qabanii Abiy Ahmed qofattu waan afaan funyaan haguuggate bakka hedduutti hin qabne. Bakka kanattu jechuun wanti kun hundinuu shakkii uumee jira. Footoon kunini footoo duriiti. Maaliif viidiyoo gadi hin dhiisina yookaan ammoo maaliif viidiyoo nu hin garsiisina jedhamee yaadii adda addaa dhiyaachaa jira. Abiy Ahmed footoo gad dhiisuu hin barbaanne. Kanaan dura jechuun sanbata darbee sanbata guddaa gaarii isinii haa ta'uuti jirra. Badhaasa uumama kan Itoophiyaan qabdu jedhee waan tokko barreessa ture. Sullee namni nama hin siifne ammaan tan har'a immoo Abiy Ahmed warra qaamanii miidhamanii gargaaruu fi warra meeshaa gargaarsaa hojjetu daawwadhee jedhee achittu argame jedhee footoo gadhiisee jira. Footoon inni gadhiise kun inni deebii deebisuu caalaa shakkii namaa cimsaa jira. Cimsaa jira. Maaliif Abiy Ahmed footoon gabbahuu viidiyoodhaan gabbahuu dadhabe Dr. Abiy Ahmed ummata Itoophiyaa irratti piraankii hojjetaa jira. Haala tammaan godhaa jirtu kanaan ummati akkati duutettu silakkaya yookaan ammoo waan duute fakkaata. Maaliif akkas goota jedhee namni yaada barreeffate yaada adda addaa kennatettu jira. Abiy Ahmed jechuun duute jirta akka Yesuusii yookaan ammoo akka Nabii Isaa du'a mo'adhee ka'ee jechuu kan keetee ka'eetti qoosuun jira. Kun Abiy naan hin jedhina jedhe namni gari ammoo footoo isaa kun jechuun Abiy ammaati miti Abiy duriiti jedhee ka'eetti amannillee jira. Warri gari ammoo Abiy Ahmed mul'achuun Abiy Ahmed dhalachuu isaa deebi'ee dhufuu isaatiin warra gammadee yaada kennatettu jira. Akka cufaafuu Abiy Ahmed footoon hin jira jedhee karaa miidiyaa hawaasummaatiin gadhiisee jira. Hagammattu televezyiinii fi raadiyoo gubbaatti mul'ate hin jiru. Sagaleen taanan yookaan ammoo viidiyoodhaan taanan Abiy Ahmed mul'ate hin jiru. Shakkii Abiy Ahmed watahee jira yookaan ammoo Abiy Ahmed dhokatee jira. Dhokachuu qofa osoo hin taane miidhamee jira ka jedhu deebisee cimsaa akka jiru ka wanti kunirraa hubatamaa jiru. Yooyyaa miidiyaan odeeffannoo isarraa kaasee akka dubbachuu danda'uttu Abiy Ahmed odeeffannoon rukutame jedhu yookaan ammoo fonqolchi mootummaa irratti geggeeffame Abiy Ahmed ka qaaman jechuun miidhame ka jettu akka mirkaneeffachuu hin dandeenye odeeffannoon kun inni dhara ta'uu akka dandeettu ka yooyyaa miidiyaan hubachaa jiru. Haa ta'uuti malee Abiy Ahmed rakkoo fayyaa, rakkoo tasgabbii sammuutii fi yaaddoo gurguddaa akka inni qabu hubannoo gosanittu jira. Yeroo ammaan tana siyaasaan Itoophiyaa ka gara mirgaa bitaattu gargari dhiifamaa jiru. Yaaddoo Abiy Ahmed guddaa akka tahe ka dubbatamaa jiru. Biltsiginnaan Oromiyaa walgahii Adaamaa godhatte keessattuu warra jechuun Amaaraa ka Abiy Ahmed irrattu kahee adabuu qabnaa waan jedhu wal haasawaa akka turani. Biltsiginnaan Amaaraalleen walgahii dhokataa tahe hedduu magaalaa Bahar Daarii fi Gondarettu qopheeffachuu warra yooyyaa miidiyaan dhagahee jira. Yooyyaa miidiyaan Abiy raafama dorgommii siyaasaa kan keessattuu akka baay'ee dhiphate ka dubbatamaa jiru. Abiy Ahmed badii siyaasaa kan irra deebi'ee warra siyaasaa Oromoo walittuu qabee mataa walittuu deebisee hidhamtoota siyaasaa Jawaar Faallee gadhiisee yeroo amma kana sodaa ka tahe warra naannoo Amaaraa ka Biltsiginnaa kan faa irrattuu qabsaawaa jedhamee yaadamaa ture. Garuu haala ammaan tan jiruun keessattuu hidhamtoota siyaasaa warra booraa uffatanii fi hokkaraa mana hidhaa keessatti Jawaar Mohammad faa irratti maqaa eegdota jijjiiruutiin godhamaa jiruun Abiy Ahmed waan sunii fi qophii akka hin taane ka hubatamaa jiru. Abiy Ahmed odeeffannoo yooyyaa miidiyaan dhagaheen yeroo ammaan tana haalli fayyaa isaa akkuma fedhu yoo ta'u dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessattuu
hirmaanni akka inni qabu yooyyaa miidiyaanii ka hubachaa jiru Abiy Ahmed filannoo na filadhaa fi filannooni mo'atee aangoo waggoota 5 dhufanii fi argachuu fi qophaawaa akka inni jiru duula na filadhaa yookaan ammoo duula karoora paartii biltsiginnaa beeksisu naannoo uummata kibbaa irraa akka inni jalqabu yooyyaa miidiyaanii hubatee jira. Akka hubannoo yooyyaa miidiyaa kanattu Abiy Ahmed duula isaa keessatti ummatoota kibbaa irraa akka inni jalqabu godina Walayitaatii fi godina Kafaa ka ammaan tana naannoo taate Sidaamaa fi ummatoota kibbaa bakka adda addaa akka deemu ka dhagahamee jiru. Kunini waa 2-3 fi dhaamsa qabaachuu danda'a. Tokkoffaa filannoon dhufuutti jiru kun Abiyyi fi akka malee barbaachisaadha jedhamee jira. Lammaffaa filannoo ammaan tan dhufaa jirtu keessattuu Abiy Ahmed biltsiginnaa Amaaratii fi dhaamsa dabarsuu barbaadaa jedhame. Sabaa fi sablammiin keessattuu uummattoonni kibbaa biltsiginnaa Oromiyaa wajjin jira. Isin malee biyya bulchuu dandeenya. Adabadhaan waliin deema. Hagi isinii kennine aangoo qabadha. Yoo isin ammoo kan wajjin deemu diddanii gara uummata kibbaa dhufne warra wajjin gamtaa ijaaruu dandeenya akka jedhee yaaduu danda'u ka hubachiisaa jiran. Abiy Ahmed duula na filadhaa Mustafee wajjin akkasumas Awwal Arbaa pirezidaantii naannoo Affarii wajjin godhuu akka danda'u qophaawaa jira. Garuu fayyaan Abiy Ahmed hagam tokko amansiisa hagam tokkotti Abiy Ahmed gabbahee duula na filadhaa kana geggeessa waan jedhu irratti maddii yooyyaa miidiyaa akka jechuun odeeffannoo hin qabne ka dubbachuu barbaannu karaa biraatiin ammoo Oromiyaa keessattuu hiriira deeggarsaa gurguddaa biltsiginnaa Oromiyaatii fi qopheessuu fi sanirrattuu yoo haalli mijate Abiy Ahmed argamuu akka danda'u yooyyaa miidiyaanii ka hubatee jiru. Oromiyaa keessatti uummata dadammaqsanii waan qeerrootii fi qarree kanaan durattuu gootee irra deebisuudhaani gaaffii warra ka Finfinneetii fi ka afaan Oromoo saamicha lafaa akka hin deebine godhuudhaani qeerroon hiriira bahee warra Finfinnee ka Baaldaraasitii fi Amaaraa fa'aa warra Abinii deeggarsi Oromoo Abiyyiin Oromoo biraa qabuu fi humni Oromoo maal akka fakkaatu garsiisuu fi karoora akka inni qabullee dubbatamee jira. Abiy Ahmed qeerroo fi qarree dadhabsee balleessee garuu hiriira fi ammoo akka warra barbaadu argaa jira. Abiy Ahmed akka maddeen kennutti manitti duulii abaawoo shanee jedhu irrattuu bananii ka qeerroo fi qarree jeesullee akka hin dhaabbanne abaawoo kana filannoon durattuu barbadeessuu akka inni barbaadu. Abaawoo shanee warri jedhamuun kan akka inni barbadeessuu barbaadu abaawoo fi kafaa'oon filannoon durattuu akka hin jabaanne fi filannoo dhuftuu keessatti dadhabsuu akka barbaadu maddeen kennan jechuun amanamoonni ka nu gabaasaa jiranii. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Abiy Ahmed fayyaa isaa ilaalchisee maddeen kenna ka gaafannee warri Abiy Ahmed bira jiranii gariin isaanii waan Abiy Ahmed irraa qubayyuu hin qabani. Abiy Ahmed hin madoofne yookaan ammoo hin duune garuu rakkootu jira waan gari ammoo beekuu hin dandeenyu jedhanii ka isaan nutti himanii isin biraan gahuun kenna ni yaadatama. Mootummaan Somaaliyaa yeroo jalqabaatii fi waraana isaa gara Eertiraatti erguu amanee jira. Waraanni kun leenjii fi Eertiraa yookaan ammoo Asmaraattuu ergaman jechuudhaani mootummaan Somaaliyaa ka amane. Haa ta'u malee odeeffannoo ammaan tana Somaaliyaa keessattuu bal'inaan geggeeffamaa jiru. Ka waraanni Somaaliyaa waraana naannoo Tigraay keessattuu hirmaate jedhu kijibaa jechuun isaa maddii oduu Reuters mootummaa Somaaliyaa waabeeffachuun gabaasee jira. Haa ta'uutii malee Reuters maatiiwwan ijoolleen isaanii naannoo Tigraay keessattuu ejjeefamtu irra akka gabaasetti namoonni Somaalii gari maatiin Somaalii gari ijoolleen isaanii naannoo Tigraay keessattuu ejjeefamuun mirkanaa'ee jira. Sun keessa warri Reuters dubbise Alii Jamce Doodhii nama jedhamtu daa'imni ishii akka gurbaan ishii Qatar deemee leenjiyaa jedhamee hojii waraana Somaalii keessattuu bobba'aa jedhamee mindeeffame. Haa ta'uutii malee waraana naannoo Tigraayitti ergamee akka inni du'e akka dhageette akka dubbatamte turte. Gurbaan kun Qatar deemtee security yookaan ammoo eegduu taate Qatar kubbaa miilaa bara 2022 qopheessuu deemti. Sanirrattuu naga eegduu taate yookaan ammoo waardiyaa taate hojjettaa jedhamee
maallaqii kennamee fi mindeeffamee gara Qataritti deemtaa jedhamee gara Asmaraattu ergamee Asmaraa irraa naannoo Tigraahittu ergamee akka inni du'ee ka dubbattu namni kun jechuun maatii ishiitii fi maallaqni akka kaffalamee fi doolarii Ameerikaa 10,000 kaashii kaffalamee fi kaffaleef jechuun waajjira basaasaa ka Somaaliyaattu kaffalamee fi jira. Footoo gurbaa kiyyaa nagarsiisanii gurbaan kun eenyudha na gaafannaan gurbaa kiyyaa nattu dhalee eessa jirannaan Qatar deemennaan lakki gurbaan kan Qatar hin deemne Eertiraattu leenjii deeme ammaan tana jechuun du'ee jira. Doolarii Ameerikaa 10,000 sii kennina. Reeffisa kana jibbaadhi jedhanii nagarsiisanii achiin duubattu kan caala gaafii gaafachuu hin dandeettu gurbaan kan kee du'ee jira jibbaadhi kunoo birrii doolarii 10,000 sii kaffallee jirra jechuudhaani doodhiin namni umrii 48 kunini gurbaan ishii ka dardaraa ka Qatariittu ishiin quba qabdu Eertiraa deemee Eertiraa irraa Tigraahittu geeffamee akka wareegamee ka dubbatte yeroo ammaan kana maatiin Somaalii hedduun ijoollee warra Eertiraa deemanii achirraa Somaaliyaa keessattuu akka wareegamanii ka dubbachaa jiranii miseensonni paarlaamaa Somaaliyaalleen mootummaa Somaaliyaatiin gabaasa dhugaatii fi qabatamaa ka waan Eertiraa fi Tigraahii keessattu ta'e nu dhiyeessii jechaa jiranii mootummaan Somaaliyaa ammoo waraanii isaa akka Itoophiyaa keessatti hin bobba'in Tigraahii keessattuu namni tokko akka hin dhumatini ka dubbachaa jiru warri mootummaa Somaalii keessa jiranii warri basaastota durii odeeffannoon kun kijiba namni Somaalee hedduutti Tigraahii keessatti dhumatee jechaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo warri nu hordofaa jirtan daawwachaa jirtan hedduu isin galateeffannaa. Sochiin biirtee yookaan ammoo booraa yookaan ammoo keelloo uffachuu jabaatee cimee itti fufuu jechuu barbaanna dhimma hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammad Faatii lagannaa nyaataa ka godhanii eegdoti warraa ka irra jijjiraman kunilleen xiyyeeffannaan hordofamuu akka qabu daayaaspooraan bakka jirutti mormii isaa cimsee jabeessee itti fufuudhaan Oromoo fi sagalee akka taahuu qabu asumaan isin yaadachiisu barbaanna. Waan nu daawwattanii fi nu hordoftanii fi hedduu isin galateeffannaa odeeffannoon kenna ka sa'aatii kana ka isin biraan gageenye kakkanuma fakkaata fulaa jirtanii cufattu nagaan nu oola nagaan nu bula.